Akamooltan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa nagaan keenya kan jaalalaaf kabajaa lafa jirtan marate isin haa ga'u. Guyyaa har'aa keessummaa jiraataa aanaa Jiillee Dhummuugaa tokko qabadhe isin dhiyaadhan jira. Qeerroon kun uummata keenya buqqa'e keessa deemee yeroo hedduu sagalee adda addaa erguu fi akkasumatti illee viidiyoolee garaagaraa waraabee uummata Oromoo idila addunyaa irratti argamaniif sheer godhuudhaan beekama. Qeerroo kana har'a filannee keessummaa godhannee gara miidiyaa madda nageenyaa finnee jirra. Hagadhuma sagantaa keenyaatti turtiin keessan nu faana ta'u. Aloo, assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkami nagaa fayyaa? Nagaa jirtani. Nagaa fayyaa. Muhee Callaan jedhama miidiyaa madda nageenyaa irraan bilbilaa. Ayyee. Obboleessa keenya jiraadhu fayyaa rabsi haa kennu haala kan kee haala biyyattiin keessa jiruu fi akkasumatti illee uummanni keenya rakkoo inni keessa jiru kallattii hundaan carraaqii gootee uummata keenyaaf ibsaa turte akka ija uummata Oromoo ija duniyaa dura bu'ee uummanni kun hatattamaan gargaarsa ta'e wanni inni barbaadamu miidhamni isaatii akka jaarraa ammaan dura nu mudate akka mudanne jettee halkanii guyyaa carraaqxee sagalee uummata kanaa tahaa turte nulleen sanumarratti hundooknee waan jiru gadi buutee waan hordofaa turteef sanirratti hundooknee waan tokko sirraa akka uummata keenyaan geessu gaafii deebii si waliin godhuudhaaf gama miidiyaa kanaa si finne. Hayyee obboleessa keenya mee lolli amma dabre kunii maal fakkaata asirraa kaanuuti mee? Amma lolli darbe kun yoon akka naannoo amma keessa jiruttan si hima akka naannoo Jiilleetti kan eegalame uummanni kun lola qindaawaa haal duree hundumaa tolfateeti bakka tokkoo fi lamatti eegaluu qofa odoo hin taane bakka hundatti lafa tolfatanii uummanni keenya kan naannoo kana Affaariin daangaa ta'e waliin jiru sunilleen akka walitti bu'uuf jecha jalqaba kan naannoo keenya irratti hundeessanii turan bakkee magaalaa amma Jawwaa jedhamtu tanarraan gadi naannottuu tanarraan jaarraa alitti Affaarii tokko ajjeesaniiti jagaraadhaan ormatu ajjeese akka jedhamee Affaarii walitti bu'amu godhame. Itti aansee guyyaan sun abdooyyee ture araarri uummata Oromootii fi Affaarii godhamaa odoo jiru maddii Jiilleetti armatti waan kana raawwatanii wanni suni gara lolatti odoo hin ceehin namni waan san jarriis eenyu akka ajjeese odoo hin hubatin ture reeffa ofiidhaa kaafateetuma uummannichis hin jarjarree taa'ee guyyaan abdooyyee ture guyyaan lammaffaa immoo kamisa ture guyyaa kamisaa kanaa ulee fi billaa eegan ture qawwees akkasumatti eeganii qawwee gara biirootti naannessa namni qabatee gara magaalaatti dhufe biiroo kaahaa yookiin odoo magaalaa hin seenne mana namaa kaahata Affaar kun kanaan dura yeroo agarruu fi ilaallu keessatti guyyaa sanitti garuu qawwee takka odoo irraa namarraa hin fuudhin akka jirutti jarri qawwee qabatee gara magaalaatti dhufe yeroo dhufe kanatti biiroodhaan dhaqan akkuma tanaan duraa sana jedhanii gara biiroo yeroo deeman biiroon cufaadhaa namni isinirraa fuudhu hin jiru jedhaniiti irratti didan ummata Affaarii kana walitti bu'iinsa haal dureen isaadhaa bifa inni qindaa'een kanan irraa si'imuudhaaf yaadutti jiru. Wanni suni odoo waan milkaa'uuf ta'e akka naannoo keenyatti Jawwahaa kana naannottuu tanarratti yeroo dhukaafni baname isaanis gama isaaniitiin gocha itti qophaa'an saarraawwiidhaaf akka ta'e amma bar'utti keessa nuu gale jecha eega lolli kun baname itti deebi'ee immoo lammaffaa akka bakka naannoo Shaaroobitti jala jiru ganda wasan qurquru amma barbadaa'e kana Axaayii irratti lola eegalameen halkan sheekicha masgiidaa gadi bahu liyyuu hayliin naannoo Amaaraa kun ajjeesanii reeffa isaallee akka uummanni dafee hin kaafanne waan tureef lolli suni irratti baname bariisaadha. Ijoolleen achitti madootte maqaa isaanillee si tarreessuudhaan danda'a. Ijoollee achitti madaa taate san qabatanii gara hospitaala Shawaroobitiidhaa ambulaansiidhaan fidan. Yeroo hospitaala Shawaroobii kanatti fidan ummata madaa qabatee dhufe warra wal'aansaaf jala dhufe ji'i ummata san bifa suukanneessaadhaan akkaataa namni irraa dubbatuu hin dandeenyeen kukkutanii lafatti itti taphanii akka nama
gootummaa fi dhiirummaa ofii nu agarsiisu viidiyoo isaa ka'ee jara sanii waraabanii qilleensarra oolchaa turan. Itti deebi'ee wasan qurqurinirraan akki eegalee reenfi miseensa keenyaa akkamitti asitti bifa suukaneessan dhumee kaafatuu dadhabna isa ju'uun ijoolleen reenfa fudhatuudha gara magaalaa Shawaroobiititti naannotte. Akkuma naannotteen jarri itti wal guureeti magaalaa asitti lafa zuxxii irratti wasan qurqurii fi zuxxii bakka dingaa maflacaa jedhanii waaman tokkotu jira naannawa gabayaati. Arma yeroo ijoolleen geessu dhukaafni itti baname karaa hundumaan namni dirmatee reenfa miseensa ofii kaafatuu deemee ture. Dhukaafni sun baname yeroo dhukaafni itti baname namni ummanni kun itti qophaa'ee waan tureef qotee bulaan isaanitti samma ta'e tokko itti makamee liyyuu hayiliidhaan baay'inaan wal keessa ta'anii milishaa wajjin ummata keenya meeshaa gurguddaadhaan rukutuu eegalan. Ijoolleen keenya hamma dandeessu ofirraa lolte kaan rasaasa fixuudhaan kaan dhaamtee of duuba deebi'aadhaa yeroo dhufan dirmachuun lolli kallattii hundaan waan ta'eef maddii saniinis baay'inaan namni dhufee hin jiru ture. Of duuba siqaadhaa dhufuudhaan gandi wasan qurqur qarmanneen fayyaa manni barnootaa bakki tokkolleen hin hafne bulchiinsi gandaa akka jirutti warri sun gaaza qabatanii benziina itti urgufaa gubaadhaa garanatti wal dhiibee dhufe hanga ganda baalcii ga'utti jechuun. Ganda baalcii sanirratti halkan dhufee bifa saniin inni gama kanaa haala kanaan walirraa dhaabbatuu danda'e. Akkaataan ka'umsi isaadhaa kan naannoo kanatti ani beeku kana fakkaatti. Itti aansee uummanni buqqa'ee itti aansee immoo uummanni buqqa'e kun akka jirutti achirraa warri wasan qurqursunis ka'ee dhufee kan baalcii sunis ibiddi mudhii qoraan goge kun hin gubataa bakki amma qoraan gogeen dagatti qe'een takka jirti dingaawwaa kan jaamtu baalcimatti ijjatti ishirraanis ibiddi hin ka'ee uummanni ganda baalcii keessa masrataa fi tuquree wasan qurqur jiru amni kana keessa jiru guutumsaa gara baadiyyaa ganda baalcii keessa jiru gara qorqoorroo gubbatti baqatee namni gariinis gara battee goodaa hanga jiilletti gara miseensa amni ta'e tokko irraa socho'ee baay'inaan baadiyyaa kana keessatti as goranii amma ta'e tokko asitti dhaabbatee ture namni. Amma immoo haalli ummatichi keessa jiru hin qaba asirratti kana asumannaa qabi mee duubatti deebisa yeroo manni gubatu kana gaa mana kana keessatti waa hedduu badaa dubartiidhaan hedduu haasofsiisaa turte dubartiitti dhiyaatteeti mee wanni ati irraa dhageesse maali miidhaan achi keessa qaqqabe maali mee? Amma wanni achi keessatti ani akka isaan irraa dhagahetti lolli kuni akkuma lola kanaan duraa se'ee waan tureef namni wanni kun qe'eetti natti dhufee mana na baasa jedhee namni yaade tokkolleen hin jiru ture. Wanni kun dhufee gandatti itti dhufuudhaan nama guddaa qabatanii bakka sanii sassoo fi nama guddaa mana keessaa qaban kan nama jala deemuu hin dandeenye fiigee bahuu hin dandeenyetuun mana nama tokko keessa ture. Ummata akkasii sanillee qabatanii bahuu haala hin dandeenye keessa jirraa waan nyaannee dhunnuu fi uffannee miti lubbuu namaatu kan tarkaanfatee nu jala deemuu hin dandeenye. Bifa kanaan nu gachiisanii gallee haalli nuyi keessa jirru waan akkana jennee irraa dubbatuu dandeenyu tokko hin qabnu. Silaa miseensa uummata Oromoo kana keessa kan jirru isa jirurraa kan dubbatanii miidhaa gahee amma wanni tokko uummanni sun offoltii akkanaa qaba jedhee hangi harki guddaan harka dandammii hin qabnetu jira ture beektaa baay'inaan. Ree warri ijoolleen Oromoo biyya garaagaraa keessa jirtu ooltee hin bullee gargaarsa hatattamaa emerjensii godhanii fi hamma ta'e tokko warri naannaa kana jiru akka jiilleettis waan qaburraa uummata kanaaf qoodee akka isaan oolanii bulan taasifamaati kan jiran. Okay, obboleessa keenya meegaa akkuma itti baantu namni waa hedduu rakkataa haa ta'u garuu amma uummanni buqqa'e kun akkuma duratti tuquuf yaalte wal kafaafalaniiti bakka garaagaraa jirammoo walitti qabamanii jiran mee asirraa haa kaanuti gama magaalaa makka naanaa jiillee dhummuugaa dimshaashumatti hanga miilli kee danda'ee soso'e keessatti
akkamitti agartee uummata kana maal fakkaata haalli taa'umsa uummata sanii haala qubsiima uummata sanii? Amma uummanni kun hoggaan laaluu uummata filannoo hin qabneedha. Magaalattiitti nuyi keessatti amma agarru baalcii keessa jiran baay'inaan gandi wasan kurkur baay'inaan baalchiidha kan jiru. Gara batteettis qubatanii turan yeroo jalqabaatii fi booddee garuu as ofirra deebi'anii as kan turan. Harki ta'e hammi ta'e tokko kan addunyaa of harkaa qabu gandicha kararraa san keessa jiraatuudhaaf waan haalli hin mijanneef gootii kan akka qurquraa hammisaa qe'ee abdee kan jedhamu hin jira. Qe'ee mana barnootaa jenna gootii xixiqqoodha ishiin hanga qorqoorroo gubbatti inuma jiru. Ammaas warri tiffattee bultoonni magaalattitti gadi bu'ee emerjensii san eeggatuudhaaf haalli minjaa'iniif kan baadiyyaa san keessa rakkataa jiraatan inuma jiru. Kana keessatti barsiisonni illee yeroodhaaf baadiyyama kana keessatti ummatuma keenya wajjin kan waan waraabbatanii hin qabne kan ilmaan qabanii maatii asitti horantu jira. Ummata keenya wajjin gaaga'ama hamaa keessa turan. Kanuma kan har'aa kanaaf immoo waan gaafatuu barbaaddu ati akka gaafatte sirri ni jira. Meegaa buleessa keenya asumatti hin sinaannesamee yeroo dubartoota garagaraati wajjin haasoftu gara lolli kun egaa goota nama galaafataa qabeenya nama jalaa saamsisaa dubartiin illee ni gudeedamti yoo agarru viidiyoo ammaan duratti yoo yaadatte abbaa manaa kiyyaa qawweerra kaanii ani baqadhee gara bowwaa isheenaan kottu harma sirraa murraa harma kee baase jedhanii mallaqatti kenneen lubbuu kiyya baafadhe waan jiru tokko dubbattee turte harmeen teenya takka. Mee wanni suni maaltu tahame bira teessee waan osoo sun akkas ta'e dubartoonni gara magaalaa makkannaa kana keessatti dubartiin takka gwaada geenyu gara yeroo jaha ol gudeedamte ka jedhan ammallee kabiraa jaarsaa fi jaartii adda baasanii bulii sadi guutuu itti taphanii eegasii mana deebisan waan jiru tokko odeeffannoo dhageenye. Ati waan kanarraa hoo qabatamatti maal dhageesseme? Isa dubartii abbaa warraa qabdu kan maddii xaayyeetti namni abbaa warraa odoo qabu irraa kan fudhatame jedhan akkuma kee kanaan dhagahee waanan qabatamaan dhaqee haasofsiise fi irra gahee hin qabu. Isa immoo harmeen takka asitti jarri yeroo natti dhufan qe'ee keessatti nu qaqqaban sanitti ishiin takka akkuma atuunaan jette kotteedhanii sammaan danda'u dhiyeessitan ture yeroo qaqqabametti maallaqa hangaan harkaa qabu na harkaa gara 2,000 waliin maqaa dhootee fudhatanii jaartii guddoo takka kan akka barbaadde takkaanfatuu hin dandeenye ciibsanii billaarra kaanii birrii ishiin harkaa qabdu 20 irraa akka fudhataniidha kan natti himte. Jaartiin ishiin takka immoo gumee namni uummanni keenya harkatti kakkaatu wayii tokkotu jira. Kana abbaa warraa kan keettuun nama keenya ajjeesee harkatti kaahanii isa ju'uufaadha wal qabsiisaniitti na gaafatuu barbaadanii lakki akkasiin yaalma koo je'eetan kadhaadhaan harma kan kee baasi sirraa murraa kophee teenya kana gadi jii arraabi naan je'anii maallaqa 500 kanan harkaa qabu itti kenne kadhadhee bifa saniin lubbuun tiyyan hafuu dandeessedha kan naan jedhe qaaman argee kanan dubbise jechuudha. Ayyee obboleessa keenya galatoomii ulfaadoo gaahee fayyaa rabbi si haa kennu waan baay'ee nama gaddisiisu. Hegereen uummata kanaa hoomee barsiiftoonni warri uummata kana barsiisulleen keessa jira jettee warri uummata kana qaraasisulleen keessa jira. Gaaga'ama addaa keessa jira. Hegereen uummata kanaa maal fakkaata? Akka ati achirra dhaabbattee hubattetti. Hayyee waan gaarii na gaafatte amma asirratti wanni tokko kanan laalu hin jira gamaa gamanaanii akka hoggansi biyyattiidhaa jira jedhamu keessatti uummanni biyyi kun tasgabbii keessa jirra waan ta'eef amma tasgabbaa jira. Komaandoon hin galee federaal poolisoonni ni jiranii gaaga'amni hin jiru gara qe'eetti deebitanii teessanii gara jireenya keessan idileetti galuu qabdan isa ji'u maxxansi garaagaraa fuula miidiyaa hawaasa irratti inumaan argaa. Garuu immoo wanni akkasii sun hammam quubsadha isa ji'uuf yoo naaf himi jette warri afaan amaaraa dubbatu kun
kan maqaa jaraatiin of waamu meeshaa ofiidhaa takkarraa kaasee waan qaban waan bubuutullee kan hin hambifatin hamma guyyaa har'aatti geeffataati kan jiran kanan ija kiyyaan argutti jiru. Akka miidiyaa hawaasaa gubbatti iccitiin isaanii tokko garee isaanii keessaa bahee ibsutti ummata keenya gara tokkotti naannessinee kan hidhannoo qabne hidhachiifnee kan leenjiin qabne leenjiifnee akka halkan tokkotti irra garagallee ummata fuula kana jiru qulqulleessinee kan gama achaanu jirullee hanga shanutti bifa qulqulleessuu dandeenyuun hogganoota keenyanis harka lafa jalaatiin waliin taanee marii goonee irratti hojjetuu qabna jedhee waan jarri wal mari'atu yeroo laaltu egereen keenya immoo ummanni keenya waan tokko yeroo irra gahe akka nama hirriiba keessaa ka'etti lafaa utaalee waan ta'e san keessa dhaabbata lafa jala maaltu na qaqqabuuf deema qophii akkamtu narratti godhama isa jiru ummanni keenya hedduun hubannoo akkasii waan hin qabneef ani gama kootiin kan natti fakkaatu ilmaan Oromoo biyya kana keessa jirtu waan qabduun ablee ofillee kaafattee of qopheessuun dirqama biyyattii gadi dhiifna fi namaa fi karaa saana jechuu odoo hin taane nama keenya fakkeenyaaf dheengadda namni Finfinneerraa gara Jiilleetti dhufu maqaa Jiillee qabaatu fi godina addaa kana ta'e ilmaan Oromoo ta'uu isaatiin konkolaataa gubbaa qabamee gadi buufamee ol fuudhanii lafatti dhukkisanii fuulli yeroo dhiinni irraan jige konkolaataan ka'ee biraan nuun utaale kan jedhee natti hime ganda Baalchii keessatti nama argamuudha. Bilbilaanis dubbisuu nan danda'a nama kana isiniifis dhiyeessuudha. Wanni kun amma nageenyi bu'ee ja'amee fakkeenyaaf lolli dhaabbate ja'amee jarri akka barbaaddeetti konkolaataadhaanis sochii godhuu hin dandeessi uummata keenya kee. Garuu gara magaalaa Shawaroobititti gadi buutee dhiinni kee Oromoo ta'uu baramnaan akka shunkurtaa qullubbii maktafaa gubbatti gabbayeeti kan ta'u namni keenya namuu beeka kana of qopheessuun barbaachisaadha. Ilmaan Oromoo biyya garaagaraa keessa jiru hundi isaanii waan kanarratti egeree namoota biyya kanaadha. Namni keenya akka lammaffaa ammaas hin nyaatamne bifa of qopheessuu danda'uun uummata nama hubannoo qabu qopheessee fi ijaaree fi alaa fi keessa wal jaaranii dukkanaahee as deemutti jiru kana akka dandamatuu danda'anii fi ifatti bahuu danda'aniin haal dureen tokko mijeessuun dirqama warroota hubannoo qabaniitii fi gahee waan tokko hojjetuu qabaniitiin ja'a ammanumaan siin jeen gaajee keenya ammalleen wani na hafe warroonni godinatti bulshaa jiran gaa ilmaan keenya isaanillee ni beeytee qubni tokko madaa jedhanii ofirraa hin kutanii haalli isaan keessa jiran gaa amma dhufe kana hambisuudhaaf tattaaffiin isaan godhaa jiran maali? Oggaa dhageenyu haga ammaa wanni kana gadi bahee isin abbootii keenya abshir wanni nuun jedhe hin jiru haala rakkisaa keessa jirra waan jedhan komii garagaraa bakka garagaraa irraa hawaasa irraa ni dhageenya. Ati akka nama hawaasa sanirra naannahee waan kana hubatee tokkotti akkamitti ilaalteerta sochii isaanii warroota godinicha bulshaa jiran? Amma asirratti dhugaa dubbatuudhaaf warra godina bulchaniis ta'e kan aanaa bulchan hamma ta'e tokko gahee tokko taphatuu warra danda'uudha. Fakkeenyaaf gahee tokko hoggaan siin jiru bishaan namaaf kennuu yoo danda'an nama biratti mul'atanii nama ofii kana bishaan fuudhanii fi kan fakkeenyaaf barsiisonni harree fi yaala hin qabne bishaan fudhatuu hin qabne baganda baadiyyaa lafa bishaan hin jirre dheebisa kana keessa yeroo isaan gaaga'aman daandii baadiyyaa kanarra konkolaataan amma ta'e tokko waan sheenuuf as dhiyeessanii fi kan bishaan hin qabne barsiisota illee gargaaruudhaaf namni keenya tole dhagaa mukatti bu'uu bare kana kanaas kan godhan hin garre hanga torban tokko geenyutti waa tokko hin agarre konkolaataa mataa ofii qaba kan poolisoodhaan jiru kan konkolaataa baay'eetu jiru akkuma aanaanattu ummata bira dhaabbatuu dhabuun isaanii ani inuma ukkaanfamtee miti ijoolleen teenya isa ju'utu na keessa ture. Miidiyaa isaanii gara FM isaaniitiin waan tokko yeroo dhageenyu walitti bu'iinsi kun akka walitti bu'iinsa Ifraataa Gidiin Qawatu Waradaa fi Jiillee akka ta'etti kan saaxilaa turanii godina keenya keessa warri afaan Oromoo dubbatu akka shaneetiin itti duulamuutti ture waan kanaafis ijoolleen keenya kunillee ukkaanfamanii isa ju'utu na keessa ture. Warri aanaa Jiillee keessatti hoggansa qabu immoo waltajjiidhaaf ta'e maal akka ta'e hin beeku
kana keessa hin turre kan naan ja'antu jira bilbilaan dubbiseetan ture. Waan amma kadheen gaddaa fi yoo mi'ee kanan isaan dhufiisa isaanii guyyaa amma wanni sun ifa raawwatamee 15 ga'uun oollu ree 15 isaadhaa irra ta'uun oolu kanatti fakkaatutti isaan wanni kun uummata keenya bira dhaabbatu dhabuun maal akka ta'e nama irraa dubbatu hin danda'u. Garuu odoo akka kiyya taate nama ofiidhaa kana duulli godhamu kun uummanni hoggansa jaraadhaa fakkeenyaaf Qaawwatooradhaa Efraataa haa ta'u isaan uummata cinaa dhaabbatanii amma isa gama komii uummata keenyatiin uummanni keenya abbaa amma kanatuun akka bulchiinsa hoggansa godina keenyatti fi aanaa keenyatti abbaan kun na bira dhaabbate jedhee nama himatu qabanatti hin fakkaatu. Akkaan yaada ummatichaatis keessa deemee argutti jiruttii fi akkaan irraa dhagahuttis akkaan ofii argettis waan godhaniif tokkollee hin qaban. Dhugatti wa'uun godhuu haa dhabanii ilmaan keenya isaanis haa ta'u malee bishaan namni garatti dhugu namaa qopheessuun waan ol tahaadha siin jedhe. Fakkeenyaaf ummanni kunii jawaatti yoon fakkeenya tokko sii kaasee akkuma wanni kun raawwatameen ummanni keenyas buqqaadha. Isaan kunis warra gubanne jedhee rakkoo gama isaaniitiin irra gahe iyyanii himatanii qayi masqaliin hin seenee fi wanni barbaachisu akkasumatti itti deemaa shawaroo birraa bishaan taankeeriidhaan geeffamaa fi ture. Karaa qarqara jiranii afaan malkaati kan jiran. Fakkeenyaaf bishuma tana waan biraa midhaan haa dhabamu, wanni biraa waan isaan irra ciisaniif itti uwwisan haa dhabamu, waan akkasii kanallee bishumallee akkamitti isa jiruu fi abshira haalatu minjaahin malee nuti isin faana jirra sagaleen jettullee ummata keenya cinatti hin garre. Kunoo guyyaa lameen sadeen tana keessatti kan dhufanii armatti nu dubbisan naan jedhan dheengadda kalee malee kan nu dubbisan naan jedhan. Amma ammatti gama kanaan wanni irra caalaa bakka bu'ee ummata keenya namni ummata hogganu jechaan nama ummata saniif dhukkubsatuu fi quuqamu madaa dhukkubbii ummata kanaa beekee bakka madaa hidhee fi akka dandamatu godhuu fi cinaa dhaabbatu. Sibira dhaabbatee namni tokko abshir yoo siin jeehu akka nama waan hunda sii godheeti. Itti aansee immoo waan mee akka gaafii keenya walitti nu jala hin timneef ati tokko lama jii ofumaa gaafii keenya qopheeffadhu. Galatoome boleessoo sirriidha. Hoggansi tokko gaafa gandattis ta'e akka aanaatis akka godinaatti gaafa fudhatu amaanaa uummataati waan san shifeerri tokko beeytee gaafa waan tokkotti seenu beeytee ba'aa waan sanii wajjin jiru fuudhee deemuudha jechuudha. Gaahee amaanaa itti kennama jechuudha. Kanaaf haa ta'u garuu haalli kun isaan akkanatti callisuun isaanii uummata keenya akka muufachiiseeru arganan gaafii kana si dhiyeesse. Gama magaalaa Makkannaa yoo deebine immoo magaalli Makkannaa har'allee yoo dhageenyu akkuma sani jirti. Uummanni keenya gamaaf gamanaa hantuutaa fi hadurree jechaa jiran ammalleen haalli sun keessa jiru haala ulfaattuudha. Haalli magaalaa Makkannaa keessa jiru akka kamii guyyaa har'aa immoo walgahii geggeeffatanii itti gaafatamaan waraana bilxiqinnaa kanaa kantiibaa magaalaa Makkannaa akeekkachiisee isin maqaa garagaraatiin nutti barreessitanii nuyi san dhugaa goonee osoo dhufneen qoratin waraana isin bobbaafnee qotee bulaa haala kanaan nyaachiftanii waan jiru tokko dhiyeeffame waan jiran tokko odeeffannoon garasi hafarfama. Waan kana dhuguma uummata keenya yaadaniiti moo siyaasaa mala isaanii geggeeffatuuf jettee yaadda? Kana lamaanmee walii qabsiisi. Amma waa'ee isa gama kanaatiin yoonti gocha kana gubbaa dhaabbadhee waan isaan ja'anii fi godhan irratti ta'uu dhabee akkuma yaada kiyyatti waan tokko lafanaa kaa'e yoo jette jarri kuni jalqaba yeroo lafaa nutti kaan ummata keenya yoo cabsuun dandahame cabsuudhaaf haal duree hunda tolfatanii itti lafaa ka'an. Fakkeenyaaf naannoon tokko humna kiyyaa oli yoo je'e humni federaalaatii fi koomaandoon kun kan sheenuu danda'u yeroo naannoon ol iyyannoo taasisedha. Garuu immoo waan arma keessa jirtu shanetu jira hin qulqulleessina jedhaniiti qotee bulaa keenya irratti duulan. Qotee bulaan keenya sun ammoo injifannoo irratti galmeessee rabbi isaan gargaaree ummata kana cabsinaan of duuba akka isaan deebi'an goonan ijoolleen keenya jalaa odoo akka jalaa nafne beennan
ol iyyatanii koomaandoo fi federaal poolisiin akka galu kan taasise ummata godina keenyaa kamisee odoon taane ummata naannoo Amaaraa hogganu kan kililiidhati malee kan godina teenyaa hin seen kan federaal poolisii fi koomaandoo galche amma isaan ammaas ummata keenya isaan isintu ofumaaf wal nyaatanii walirratti nu bobbaaftan akkasumas isinirratti bobbaanu taasiftan malee nuti kana hin seene jechuun ummata keenya dagachiisudha. Ummata keenya dagachiisudha. Kuni ani odoo waan fedhanuu qabatanii asumatti bahanii wanni akka gama kiyyatti akka yaada kiyyatti fi ilaalcha isaanii argutti jirutti ummata keenya ammas dagachiisanii balaa amma dhufte jennu tana kan caaltu ibidda amma qabsiifamee ja'amu kan caalu ummata keenya irratti qabsiisuudhaaf daguu irratti hojjetamu kana natti fakkaata. Hayyee ulfaadhoo obboleessa keenya waan dansaa akka ajaa'ibaatti nu ibsite wanti hafe jedhamu yoo jiraate obboleeyyan keenya biyya keessaa biyya alaatiif dhaamsi qabdu yoo jiraate carraa sii kenninee jirra. Hayyee ani dhaamsin gama kootiin qabu obboleeyyan kiyya kan biyya ambaa keessa jiranis kan biyya kana keessa jiranis carraa akkaan dhaammadhu naa kennuu keetiif atis dursa naaf galatooni. Wanni ijoollee keenya biyya ambaa keessa jiru ilmaan Oromoodhaa qofa odoo hin taane sabni birallee kan dhugaadhaaf quuqamu yoo wanti kan dhugaa hoggaa arge dhukkubsatu kan argee dhaga'u jiraatu taate wanni irratti dhaamu bakka kanatti sirni deebi'uudhaa deemu kun sirna saba Oromoo qofa cabsuudhaaf deemu odoo hin taane sirna saba hundarratti dabareedhaan itti deemu saba Oromootti dursa bu'uun jalqaba kan isaan dhibu Oromoo ta'uudhaan keessattuu immoo ilmaan Oromoo kutaa walloo teenya tana ijoolleen ala jirtan waan dandeessaniin waan godhamuu qabu ammas isiniif hin tarreessu'an hin beekanamu ijoolleen keenya akka of qopheessitu taasisuu hoggansi keenya aangoo gubbaadha jiru hundinuu ijoollee keenya amma ibidda keessa dhaabbatutti jirtu kanaan wajjin ta'uudhaan akkuma jarri walii ta'etti wal ta'anii waan irratti aggaamame kana ofirraa deebisuudhaaf waan godhamuu qabu ijoolleen biyya ambaa kee bittimee jiru hundi isaanii hin beekan jedhee ta'e yaada waan godhamuu qabu isinumti akka gootanii fi walitti himtan kanuma kanan dhaamu waan godhamuu qaburraa kana wanni jiru tokko hin jiru ifa jira lafa jira jarri mootummaatti hirkatee mootummaan deeggaramee meeshaa Tigraay irraa saamamaa bahe hundaan as ummata keenya irratti garagalee cabsutti jira waan ta'eef waan ijoolleen teenya qophiin harka qullaa gootu waan bu'aa buusu waan hin qabneef lola guyyaan tokko dheengadda injifannoo isaan nurratti godhanii ganda keenya amma kana gubuun ijoollee rasaasa fittee of duuba deebi'uudha akka fakkeenyatti yoon sii kaase. Saniifuu wanni tolfamuu qabu tokko ijoollee teenyaaf tolfamee haalli akka mijaa'u kan taasisuu qabuu fi gahee olaanaa taphatuu qabu ijoollee biyya ambaa keessa jirtan waan ta'eef akka nama arma biyya kana keessa ibidda kana kee dhaabbatee lolee oliiti namni achi taa'ee gahee tokko taphate nama armatti rasaasa dhukaasee lubbuu gateen adda hin qabu. Saniifuu adaraan ani dhaammadhu waan dandeessanii yoo jiraanne waa godhanna waan godhanne yoo jiraanne kan itti fayyadamnu waan ta'eef yoo biyya hin qabne waan itti goonu hin qabnu waan qabnu gatuuf deemna waan ta'eef akka biyya argannu waan qabnuun wareegama kafaluu qabnu haa kafallu aarsaa kafaluu qabnu wajjin tarkaanfannu biyya feetan keessa yoo jiraattan wal cinaa haa dhaabbannu isa juun dhaammadhaa galatoomii ammanuma siin jeengaa jeeyya. Obboleessa keenya ulfaadhu akka ajaa'ibaan nu ibsitee jirta maqaa hordoftoota miidiyaa madda nageenyaatiin kabajame ulfaadhu umurii dheeradhu siin jenna. Ayyee atiis horaa bulaatee bana.